Jalqaba galchuma waliin sanagaa VOA Afaan Oromoo Naayil Saat VOA 24 irra caqasuun jirtan. Waan guyyaa qommii lamaan isanii qopheessin onkololees 31 fi muddee tokko barkum 2010 waan dhiyootan hojjannu deebineetiin akka tokko isanitti himna. Ansoraa lakeet nu dhiyaadha. Walirra fufuun isanitti himna. Oduu dhiyootan isanitti himnu keessaa tokko namoonni nutti himna. Walirra fufuun isanitti himna. Ministiriin barnootaa Itoophiyaa hojjettoonni koo bobbaa hojiirra turan lama naannoo Affaar keessatti na jala ajjeefaman jechuun beeksise. Kalammiiwwan gosa isaatti heddummaatan aanaa gadamaayituu kan naannoo Affaar keessatti jechaan sun raawwatamuusaa dura gaafa wixataa lammiiwwan Somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Affaariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ugaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa gadamaayituu magaalaa Garba Iseetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiru jedhan. Gabaasaa Addis Chekkol jaallanneetu dhiyeessa. Ministeera barnootaaf itti gaafatamtuu quunnamtii uummataa akka ta'an adde Haragoo Amaammoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan. በጥይት ተመተው ነው የሞቱት። ጉዳት አድራሾቹ እነማን እንደሆኑ አሁን በውል አልታወቀም። በስራ ላይ ያሉ ነው። በተለይ ለሱፐርቪዥን ስራ ሄደው ነው። Rasaasaan rukutamanii du'an miidhaa kana eenyu akka geessise ammatti hin beekamne. Gadamaayituu lafa jedhamtutti hojiif deemanii achituu jiranii ajjeefaman. Yeroo ajjeefaman mana barumsaa keessa turan jedhan. Namoonni ajjeefaman lamaan kun obbo Mulaatu Tsaggaayeef obbo Ababaaw Ayyaalna kan jedhaman yoo ta'u reeffi isaanii ministeerri barnootaa Dr. Geetaahun Makuriyaadhaaf argamanitti gaggeeffamee jira. Namni sadaffaan obbo Damis Taamree jedhaman waajiruma barnootaa sanarraa madaanii wal'aansa argataa kan jiran ta'uu beekameera. Bulchiisa naannoo Afaarii fi itti gaafatamaa waajira koominikeeshinii kataan obbo Ahmed Kaaloyitaa ajjechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisaa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababaa laga Awaash guuteen buqqa'anii da'annaa keessa ka turan dubartoota Afaar 8 daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaaloyitaa akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnooti gurmaa'antu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa Gadamaayituu yookaan magaalaa Garsi'iillee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa ka ta'an obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee ka biroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira. Walga'iin ministeerota dhimma alaa fi ministeerota bishaanii biyyoota sadii jechuun kan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2013 jalqabamee jira. Ministeera tumsaa hariiroo idil addunyaa Afrikaa kibbaa fi durataa mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 11 xalayaa barreessameen gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan walga'ichi waa'ee hidha laga Abbayyaa jalqabamee jedhame. Kanarraa ka'uudhaan ka jalqabame mariin ministeerota dhimma alaa fi ministeerota bishaanii Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii kun kaleessa guyyaa sa'a 10 irraa jalqabee virchuwaal yookaan karaa teekinooloojii intarneetii kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Taanzaaniyaa keessatti dimookiraasii fi mirgi dhala namoomaa mancaasamee jira jedhamuudhaan yeroo mormiin hedduun dhaga'amaa jirutti har'a uummanni biyyattii pireezidaanti Joon Magufuli deebisee filachuuf dhiisuu murteessuuf jecha bakkawwan hedduutti hiriiree sagalee kennaa jira. Pireezidaanti Magufuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5f dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuudhaan dorgoman kan ajjechaa bara 2017 irratti yaalamerraa lubbuun hafan kaadhimamaan mormitootaa Tunduu Liisuu dabalatee namoota 14 jedhamee jira. Pireezidaanti Magufuli yeroo marsaa lammataa waggaa 5f dorgomaa jiran kanatti mootummaan Magufuli doorsisaa firaarsaan maddeen oduu walabaa ukkaamsee jira jechuudhaan balaaleffatu gurmuuleen mirga dhala namaa. Kana malees intarneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuutu gabaasamee jira. Filannoo pireezidaantummaadhaa ala barcumoowwan paarlaamaa biyyattii 264fis dorgommiin kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira.
Kachaamaachaama Mapunduuzi jedhamu paartiin pirezidaantichaa eega biyyattiin bara 1961 kolonii Biriteen jalaa baatee jalqabe agammaatti akkuma taayitaa qabatetti jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa paartiilee siyaasaaf saboota biyyattii walitti fida jedhame gabaasaa addaa dheengadda ifa godhanii jiru. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu kun rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa Keeniyaan qabduuf furmaata ta'a jedhama. Galmoo daawwitti Naayiroobii irraa gabaase. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu Keeniyaatti rakkoo biyyattiin qabdu furuun carraa egeree biyyattii fooyyessuuf waan qophaa'edha jedhu Keeniyattaan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormituu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba kan jalqabe yoo ta'u, amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessuu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan ba'eef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Keeniyaan gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduu fi fala kaa'udha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyattaa nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Keeniyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsadha jechuun dubbatanii jiru. I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this. Akkas jedhu Keeniyattaan. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyyi keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabuu kiyyaa miti. Waan ani jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu. Gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha. Baanee kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyattii hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qinqanii nu nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Mootummaan Keeniyaa sababaa COVID-19 uummanni biyyattii gara miliyoona 2 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo istaatistiksii Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan miliyoona 1,700 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetanirraa bahe. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota 7 dabran lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti miliyoona 2,800 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmichi idil addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka 7 kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa 2 dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jaarmichi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawaa qabaman miliyoona 1,300 yoo ta'an ka durii wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu 133 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Meditiraaniyaan bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira. VOA Afaan Oromoo Naayil Saat VOA 24 irra caqasuu jirtan. Waan dhiyootan hojjannu deebineetiin akka tokko sanitti. Warri Liibiyaa gamgamaan qoodate waraan itti baafateetiin bulchaa jiru har'a wal dhaaba kaane ammiyaayyii walii galee walii mallattees waraanallee walirra dhaabuuf taatullee wal dhabii ganne duuf dhiigi jiisuun akka dansa keessa qorataniitiin waan cuuf wal daraarsuu malanii jiru geeyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaarulleen qooda keessa qabaachuu male. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stephanie Williams jettetti jarii lamaanuyyuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraani jarii biyya alaatii ammatee waliin dhaba illeen jisadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii xiqqaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniini geejjibi xiyyoora Tripoli kayetiin Bengaazii dhaqe. Tun akka jechi Stephanitti waan akka malee nama gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddaafii mootummaa isaa irra jissanii sallee galjeessaniitiin duubatti biituu waraan keessi seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gamgamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tripoli jira. Mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture. Amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii tadhiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeet mo'achuu jiru fakkaata akka ammaan tan mul'atutti. Akka odumaan mootummaa isaa jedhetti nam miliyoona 2,400 caalaatti baay'atiinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgoma immoo nam miliyoona 1,600 caalaatti filate. Alfaa Kondee kan 10 asitti biyyi bulchuu jira. Lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota Amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture. Mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture gareen mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo Amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedha. Gabaasa kana Asteer Misgaanaawtu Baardaar irraa ergee tujubee dhiyeesse.
Dhaabii mirga namaaf falmu Amnesty International onkoloolessa 27 bara 2020 gabaasa baaseen aangawoonni Itoophiyaa ajjeechaa gosa irratti hundaa'e mormuuf hiriira mormii waamame ugguree jedhee jira. Paartiin mormituu sochiin biyyoolessaa Amaaraa baatilee darban keessa gosa Amaaraa kanneen ta'an hedduun ajjeefaman kan jedhu taansuudhaan hiriira mormii waame. Aangawoonni paartii kanaas onkoloolessa 27 Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akka hin seenne gara hiriira mormiin kun itti geggeeffamu naannoo Amaaraa garaagaraatti illee akka hin imalle dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu utuu hin taane hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuufii qabaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayirektarra Afrikaa Bahaaf Kibbaa Deeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleeffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonnis ajjeechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofa otoo hin taane hiriiraawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hokkara ka'e taansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahaammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha ka dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf walga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu hin qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa walga'uutti gargaaramuuf eegumsa aanga'ootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnestii Internationalitti daayirektarra Afrikaa Bahaaf Kibbaa Deeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayirektarri waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha. Amnestii Internaashinaal irraa amantaa akka hin qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii abin diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiinsaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuusaan waan ajjeefameef haqni isaa akka bahuun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Artist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaaramee ibsuutiin jalqabu. Hacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'ee darbee hunda keenya beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka isaa kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eef hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuuf itoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee irraa barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadnee kan kaampaasiis maqaa isaatiin moggaafnes kan
siidaa kanas immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabneef. Siidaan Hacaaluu aktuwaalii Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Siidaadhuma yaadannu waan sana akkatti yaadannuufi malee siidaan isaa lattee uummataa keessa illee jira jedhee nama naan. Yeroo ammamiiti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruuni sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme? Egaa Hacaaluun du'ee gara guyyaa 220 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne xinnoo gadda guddaa keessa turre sirnaan dubduu gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaadu akka jalqabneeni. Kanaaf yeroo ji'a 2 wayii fiteera jedhee fudhata. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuu hin dandeenyu. Wanti nuti goone maatii waamne ijaarsi suni dhume waan jiruuf uffata uffatanii ture sana maatiinsa haatisaa abbaansaa haati warraan obbolaan goone joongoo ibsinee addaan gallee gaddatu ture kanumatu ture. Fardarra taa'ee fardi immoo miila isaa ol qabee jira. Hacaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraarra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatu yoo qabaate? Egaa Hacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Hacaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana riiliifii hojjannee irratti argisiisuu yaallee irraa namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee yoo jiraate. Kunis maalinni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'e jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Hacaaluu yaadannu konsertii Barkumeeti. Sanarratti Hacaaluu waan hojjete irra deebi'anii arguun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalga lookoo jedhu waan finnee ilaalee guddaa kan keenya qabu kan ittiin hawaasa biraan ga'e suni sirba duwwaa otoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana. Kan biraa konsertii Aduwaati. Konsertiin Aduwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaansi ta'e seenaan dhugaa amman beekamaa isa jedhu dhageenyatu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti fardeen dhagaa 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. Hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessine marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhannee kan konsertii Adwaa sana akka miidhagsiisaachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riliifitti akka argisiifaman ta'e jechaadha. Haala kanaanii kan fudhame. Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa? Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisisnee turre. Hawaasa gaafa mariisisnu maatiin gadda guddaarra turanii yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosiisaa isaa keessatti ni beeku ture. Sosiisaa keessatti jechuudha. Yeroo ilaalamu waa'ee siidaa miidhagaadha. Namoonni hedduun illee isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete? Egaa dhaabbata kan geetii kana ijaare jira. Isaaf kennine jalqabaan qabeenyaa isaa Jaagamaa Qananii jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennanii namoota sanaan maqaadhaan hin beeku. Kan biraan yuunivarsiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaagaraa yaadannoo artistii Hacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maalirra ga'aniiru Dooktar? Isaan kunis amma hojiitti hin galu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippii amma qoreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaati hojimaata isaa irratti dokumentii nu qopheessee jira. Yeroo gabaabaa keessatti beeksisa baafnee dorgommii goonee kan fudhannu ta'a. Gama garee hundeessuutiinis itti deemaa jirra. Innis bara kana keessa hojiitti gala lamaan ta'a. Obboleessa hangafaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa ijaarsuu wal qabatee waan jedhu qaba. Ani duraan dursee Dooktar Taaddasa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo baay'een maqaa uummata Oromootiin galata guddaan isaanii qaba. Yaada kana yaadanii kanaan ga'anii eebbisuu isaaniitiin galata isaan haasa'uun jedha. Sanaan aansee waa'ee obboleessa kootiinaan haasa'u obboleessi koo
dhugaa dubbachuu isaatu kanaan isa qaqqabsiise haqa jiru haqa uummata Oromoo haa ta'u malee Oromoonni kanaa ta'u Oromoon namaa ol jedhee isin haa ta'u walqixxummaadhaaf qabsaa'ee haa ta'u malee warri walqixxummaa hin jaalanne immoo waayyaadhaan godhaniiru haa ta'u malee beeti kan hin oolledha garuu haqni jiru akka ba'uuf maatii isaatiif qofa otoo hin ta'in uummata Oromootiif haqni akka ba'uun barbaadan mootummaan warra qabaman kana waan kana gadi fageenyaan ilaalanii akka uummataafis maatiifis deebii kennan manni murtii dafee haala jiru maatiidhaa fi uummata akka beeksisuun gaafatu waan beeku ta'u. Amma siidaawwan yaadannoo akkasii yeroo hojjetaman kan biraa immoo kan waadaa gaggalamees jira. Handhuura magaalaa Finfinneetti siidaansaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo wajjin wal qabatee waan jettu yoo qabaatte. Inni waan afaan dubbatanii yoo godhuu baatan seenaatu isaan gaafata. Miti sana miti. An kan natti qubaa jiru warra qabamee jiru kana keessa intala qoratanii uummata Oromootiif qulqulleessanii uummata ifa godhan malee siidaa tokko miti 10 dhaaban ajaa'ibu hin galu. Garuu warra waadaa galee kana godhe jedhee yoo jechuu baate seenaatu isaan gaafata. Garuu hin hojjenna jedhaniiru inni hojjetan waliin gaafata. Namootni ajjechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatanii shakkaman yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaatee hordofu ni eeyyamamaa. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira? Adeemsi mana murtii maal akkoon qabu deengatti deemnee irraa amma qaxaroo amma darbe kana seeraan nu galchanii gaddee baane garuu amma warra meeshaa dhukaasisaa caala akka inni ajjeefamu warra ishee erge yoo baabchee adabbii fudhatte malee ishii kobaashitti hidhamuun bu'aan qabu. Obboleessaa hangafaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa, Habtaamuu Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseensi galateeffadha. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. VOA afaan Oromoo naayilsaatira caqasuun jirtanii waan dhiyootaan hojjanna tokko irra deebineetiin isaanitti himuu jirra. Sirba amal maala baatee kan darsanii kenna. Jalala na kocha mate durango mana kabate
Yeroo pireezidaant Tiraamp aangoo irratti turan waggaa 4 keessatti Ameerikaan hariiroo Afrikaa waliin qabaataa turte jireenya keenya fooyyessuuf nun gargaarree jedhu jiraattonni Afrikaa kibbaa. Aniitaa Paawol xiinxaltootaa fi lammiiwwan Afrikaa kibbaa haasofsiisuun gabaas Johannesburg irraa ergite soraa dhiyeessa. Ameerikaan pireezidaantii filachuuf kurfoo jirti. Kutaan Ameerikaa akkuma seera mataa ofii qabduuni. Guyyaa filannootiin duratti abbaan danda'a filachuullee num danda'a jetti. Ammayyuu nam miliyoona kurnya hedduutti filate. Afrikaatti filannoo tana kaan gammachuun eegata. Kaan naasuun ofirra caqasuu jira. VOA'n ganna 4 duratti nama Afrikaa kibbaa 100 waan siyaasa Ameerikaa kan irraa oduu fuute. Gaafas namum xiqqaa tokkotti pireezidaantii Tiraamp deeggara. Barsunitti namni hedduun waan inni Afrikaan jedheefis hin quufin. Katalaayameen nama Afrikaa kibbaa keessatti daldalaan bula. Tiraamp manna nama Tiraamp waliin dorgomu Joo Baayiden deeggaraa jedha. Tiraamp akka kanaan hima. He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great. Inni ammallee Ameerikum qof jabeessuu fedha. Taatullee Ameerikaan addunyaa dhibi malee kophaa jiraachuu jabaachuullee hin dandeettu. Tanaafi Afrikaa irraa investimentii yookaan ammoo qarqaarsi xiqqeessa. Kun herreegisaati jedha. Namni agi tokko waan duriitiif jedhee oduuyyuu caqasuu jibba. Itumolenge Mofokeng nam hujuu humnaatiin bula. Anammallee Barack Obama fedha. Trump moo yoo jedhu. Personally, I'm still all for Barack Obama. Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite. Brooks Spector nam durii dippiloomaatiiti amma immoo gaazexeessaa. Barhum tokkoof 1970 jalqabee Afrikum kibbaa keessa jiraata. Akka herreegisaatti Afrikaan wami jabduuf siyaasa Ameerikaa jalaa namne. It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds, but phrased or framed in a different kind of way. Waan akka daawwitii hawaasa ofii keessatti uflaalan uflaaltee gara ammeennaa fi madaa ofirratti arguu dandeette. Taatullee akka argitu suniin ofirratti nimtuu jenna. Himaammata guddaan Brooks akka waan jabduutti ilaalu karoora carraa guddinna Afrikaati Ameerikaa fi Afrikaa waliin baafatan. Karoorri suniin ganni 5 duubatti dhumata. Carraa kanaanii Afrikaan kibbaa sila gannatti $8 biliyoon 8 fi miliyoon 500 qaraxa malee keessattuu barhum 2018 keessa gabaa Ameerikaatti ergatti. Taatullee namni Afrikaa kibbaa Ameerikaa biyyi guddinaan addunyaa dura jirtu tana akka dhibiitti ilaala. Ezra Kwano nam suuraa kaasaa jiraatu. Donald Trump, and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest. Imaammati Donald Trump Afrikaa qabu moo dhugum baay'inaan hin beeku. Dhugasitti moo shoorisiit Ameerikaan waan feetaate akka feetaa jiraattuuti. Tunaa jaqiyyaa mitii jedhe. Warri pireezidaantummaa Ameerikaa irratti dorgomuu jiru kunini waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgomu kana. Taatullee wanni Trump armaan durallee taanaan Tiwiiterii ofirratti babarreesse fakkeenyaaf ijjeecha qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiranii fi waan dhiyoo tanaa ammoo hujii hidha Abbayyaa irratti inni jedhe bulchoota Afrikaa hedduun gammachiifne. Baayidenillee dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo maqaan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaani baruu fi ittiin Afrikaa waliin qabaachaa baay'ee deebi'eetiin dubbate. Akkana jechuun ammoo innilleen sun deemuu jiru fakkaata. Warri dorgomu pireezidaantii Tiraamp fi ittaanaan pireezidaantii Obaamaa kaduri Joo Baayiden akkuma ummatii baay'eetiin isaan filatu itti baraarrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataaf achiin duubatti maan tahanii Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanu gurri qeessitee eeggachuu jirti. Tarratanum nagaa keessanuu bula. Taaboriitii waldachaana sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti.